Ministeera galiiwwaniitti waajjirri damee Adaamaa sirna simannaa kaffaltoota gibiraa dhaabbileen hojii isaanii magaalaa Adaamaa bishooftuu fi duukam ta'ee kaffaltii gibiraan magaalaa Finfinnee irraa gara damee Adaamaatti jijjiiramaniif taasiseera. Sirna simannaa kaffaltoota gibiraa damee magaalaa Adaamaa fi naannawa ishee irratti argamuun simannaa kan taasisan ministeera galiiwwaniitti itti gaafatamaa waajjira damee Adaamaa obbo Salamoon Darribee kaffaltoonni gibiraa federaalaa magaalota Adaamaa bishooftuu fi duukam irraa dhufan adeemsa sassaabbii gibiraa irratti tumsa mataa isaanii akka taasisan waamicha dhiyeessan. በቅርበትም ለመከታተልና በጋራ ለመስራት ያላቸውን isin hojii kafaltii gibiraa isinirraa eegamu bahadhaa malee gama keenyaan isin tajaajiluudhaaf qophoofneerra waliin yoo hojjenne biyyi bu'aa nurraa eegdu fiduu dandeenya. Kaffaltoonni gibiraa fi taaksii simannaan taasifameef yaadaa fi gaafilee kaasuun deebii fi ibsi kennameera. Yaadota kaffaltoota gibiraa irraa kaan keessaa haalli simannaa nutti toleera, faayilli kaffaltii keenya gara damichaatti dhufeera jennee amannaa maalirra ga'eera, kaffaltii gibiraa nurraa eegamu baachuuf qophiidha. Naannoo keenyatti akka keessummeeffamnu taasifamuu keenyatti gammanneerra, leenjiin hubannoo kaffalaa gibiraa ni barbaachisaa fi kanneen biroo kaasuun deebiif ibsi kennameera. Ministeera galiiwwanii damee Adaamaatti itti gaafatamaa damee opereeshinii taaksii fi gibiraa obbo Tasfaayiluu Gabasaaniin sirni sassaabbii taaksii fi gibiraa karaa ammayyaa fi iftoomina qabuun kan gaggeeffamuudhaan dubbatan. ጥሩ አገልጋያችሁን እንሆናለን ብዬ አስባለሁ። isin hojii aad malee irraa fagaachuun karaa seeraa fi seeraan qofa yoo hojjettan wanti sodaa ta'u hin jiru. Saganticha irratti argamuun gaafilee kaffaltoota gibiraa biraa ka'aniif deebii fi ibsa kan kennan ministeera galiiwwaniitti itti gaafatamaa waajjira damee Adaamaa obbo Salamoon Darribee odiitiin harka 25 gadi ta'e gara damichaatti ni dhufa, faayilli kaffalaa gibiraa dursee dhufuu fi odeeffannoo caaluu fi komii adeemsa sassaabbii galii keessatti isin mudatu kamiifuu karri keenya banaadhaan kaffaltoota gibiraa jajjabeessaniiru. በደንብ አርገን ነው እህቴ ጆሮ ሰተን የምንሰማሽ ማለት ነው። አርጋችሁ ፌስ ቱ ፌስ ነው የምንነጋገረው፣ ጉዳያችሁን ይዘን ፌስ ቱ ፌስ ነው ዲስከስ የምናደርገው። adeemsa hojii sassaabbii gibiraa irratti wanti danqaa isinitti ta'u yoo jiraate akka hoggansaatti isinitti dhiyeenyaan isin tajaajiluu fi rakkoo mudatu furuuf qophiidha.